Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaar kan funa sinin jecha. Mee gaafii yeroo hedduu na gaafatamu. Amma durallee barsiisee ture garuu namni xiyyeeffannoodhaan hin laalle. Kanaafuu sheer walii godhaa. Gaafii yeroo hedduu namni na gaafatu waa'ee beeksisaati. Beeksisni na cinqee garas jawaala sechuufuun dhabee warri jettan. Warri amma beeksifni isinit dhufu. Sirriitti akka takkaanin isinitti himaa wajjaan baafadhaa waan isin himu kana. Karaa kanaan dhibbatti isinirraa dhaabata. Sirriitti nama hedduurraa nama keessaan dhufee na gaafatallee nama hedduu jira. Nama ofii kallattiidhaan sirreesseef illee nama hedduu beeka itti amana waan ta'eef. Waan dhugaati waan dhugaa malee isinitti himu gati ta'eef seetingii kanarra galtuu jechuudha isa ofirraa balleessuudhaaf. Karaa kanaan dhibbatti isinirraa dhaabataa jechuudha. Seetingii irra galtan akkana ol butuudhaani aappis bakka jedhu kanarra seentanii. Tole yeroo kanarra galtan aappii jawaala keessan irra jiru aappii ofiin faa gabbu'u jechuudha. Aappii ittiin fayyadamne ni beektan isin. Amma fakkeenyaaf aappiin akkanaa kunniin aappii jawaala waliin dhufu isiniin badu jechuudha. Kan isin hin banne isa kanallee karaa harka mirgaa kana tuquudhaan akkanatti qulqulleessitu jechuudha isa kanas yeroo qabaatanitti. Ammoo inni guddaan aappii isin hin fayyadne kan ofiin gabbu'ee jawaala keessa taa'u. Anamma hin qulqulleeffadhee beeksisan qabu jawaalli kiyya gatii ta'eef. Mee fakkeenyaaf aappii tokko haa fudhannu. Yoo akkanatti dhoytanii kunoo bakka kanatti nagartan jedheetii yaada uninstall jedha. Akkanatti bakka kana dha'uudhaan bakka kana dha'uudhaan akkanatti okee dhoytanii of keessaa balleessitanii jechuudha aappii isin fayyadne ka jawaala keessan irra jiru. Sirriitti addaan baafadha. Aappiin jawaala waliin dhufu fakkeenyaaf amma aappiin kun aappii jawaala waliin dhufu inni kun hin badu jawaala keessaa. Bakka dileet jedhuun qabu. Uninstall bakka jedhuun qabu. Nama tokko gubbaa kanarra fida. Gara gubbaa kanarra dileet ga'ee dhufa mallattoon lamaa jawaalli nama tokko. Jawaalli irra hedduun jala kana fida. Jala kanatti mallattoo sadii kana yoo qabaate isa jidduu uninstall jedhu. Ofirraa dileet gootan. Aappii iskiriina gubbaa balleessitan as keessaan badu aappiin. Iskiriina gubbaan hin balleessinaati. Aappii tokko yeroo balleessuu barbaadan as keessaan balleessaa jechuudha seetingii kana keessaa. Akkasi dhibba isinirraa dhaabata aappii akkana keessa deemaatii barbaadaatii ofirraa balleessaa isiniin jedha. Akkasuma yuutuubii irratti illee barsiisee ture. Gaafiin heddummaatee na irra deebi'eetiin barsiise. Akkana yoo gootan dhibba isinirraa dhaabataa itti amana waan ofiitti amanuuf isiniin jedha. Laayik sheer godhaatii ol biraan gaa isiniin jedha galatoomaa.